Hai nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyya qaalii gaarii kan taatan akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtanillee nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha viidiyoo ijoo taate isinii qabadhee dhufeetiin jira. Gaaffiiwwan ijoollee baay'een biyya Arabaa teessanii itti cinqamtanii akkaman godhatanii itti yaaddoftan waa'ee jijjiirraa maallaqaa akkasumallee immoo waa'ee akkaawuntii biyya keessaa irratti jechuudha sirriitti ifa isinii godha waan ani hamma yoonaa isinii ibsiin hafe jechuudha wanti tokko otoo ofii koo aqeechee godhee ilaalee isinitti hin himu jechuudha hamman ofii koo adda baasutti waan ani adda baasee dhugaa irratti haasa'ee borus immoo isin abdii irratti godhattan akkasumas immoo yaada sirrii ta'uusaa akka isin amantaniif jechuudha. Egaa viidiyoo bareedaa isinii qabadhee dhufe asumaan immoo namoonni mana koof haaraa taatan immoo laayikii naa godhaa sheer gochuun akkasuma namni kaanis sabskiraayib godhaa ooliirra godhadhaa isiniin jedha dabalataan immoo na jajjabeessuuf ijoollee baay'een keessan abee hin badiinii viidiyoo nu hojjedhu yeroo baay'ee viidiyoo kee nutti tola kan jettan immoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko isin jaaladha naa jiraadhaa eebbifamaa guddaa isaa isiniin jedha isinillee waaqayyo lafa jirtan isa naa eegu rabbiin keessanii. Egaa guyyaa har'aa jechuudha waa'ee akkaawuntii irratti akkaawuntii namni tokko biyya Arabaa taa'ee jechuudha akkaawuntii baafatee yookiin immoo duruma baafattee haadha keettaa ta'u obboleessa keettaa ta'u fira keettaa ta'u nama kamittuu yoo ta'e akkaawuntii baafattee deemtee yoo jiraatte waggaa baay'ee yoo ta'u waggaa 10 waggaa 5 waggaa 6 ta'u ispeeshaal ji'a 6 ol yoo fixe jechuudha akkaawuntii irra ji'a 6 yoo galchite ji'a 6 ol finnan inaktiivii ta'a jechuudha irra galchaa jirta garuu immoo irra baasaa hin jirtu yoo taate inaktiiv ta'ee jira jechuudha wanti suni aktiivii miti inaktiivii ta'eetiin jira jechuudha irra galchuu ni dandeessa kanaan duras irratti haasa'ee jira akkaawuntii keessan irratti hamma waggaa meeqaa irra galchuu dandeessa garuu irraa hin baaftu yoo taate inaktiivii ta'a baasaa galchaa hin jirtu yoo taate inaktiivii ta'a garuu immoo akkaawuntii baafattee kaatee yoo calliste irra gashite rakkoo tokkitti illee waan sitti uumu tokko illee hin qabu dabalataan immoo akkaawuntii sana namatti laattee yoo deemtee taa'e namni sun akkaawuntii sana yoo si dhoowwate akka tasaa sirriitti dhaggeeffadhaa namni sun akkaawuntii sana yoo si dhoowwate yookiin immoo nama sana biraatti akkaawuntii sana fudhachuu hin feetu yoo ta'e akkasumas immoo akkaawuntii sun akka tasaa si jalaa badee yoo jiraate jechuudha ati lakkoofsa akkaawuntii kee suuraa isaa qabda taanaan jechuudha lakkoofsa akkaawuntii kee beekta taanaan iddoo fe'ee aqxee jechuudha maallaqa kee hammam akka irra jiru cheegootee ilaaluu dandeessa yoo barbaadde akkaawuntichuma yoo badee jiraate deebistee akkaawuntichi hin bade jettee jechuudha hin bade jettee yoo hin banne taa'ellee hin bade jettee akkaawuntichuma sana deebistee bansiistee itti fayyadamuu dandeessa haaraa nama biraa keen amma fakkeenya yoo ati bakka biraa jiraatte akkaawuntiin kee bakka biraa yoo jiraate ati callistee akkaawuntii kee sana barbaachisantu mana baankii aqxee akkaawuntii koo kana fakkaata ani immoo nama badeera yookiin sababa tokko goota haara baafatta jechuudha ofii kee birriin kee isumarra sii jira jechuudha akkasuma waan isin barbaachisu jechuudha isa sana immoo kaansel godheen addisii baaseen isa duraa haa badu achumatti yoo jette addisii baafattee jechuudha ofii kee immoo addisii baaftee isa kanarratti maallaqa isarra jiru sana asnaa dabarsaa yoo jette sii dabarsu yoollee maallaqa isuma sanarra jiru immoo naa baasaatii narraa cufaa yoo jettes hin dandeessa jechuudha abbaan jedhanis kadhatu yoo hin barbaadan akkaawuntii masana yoo itti maallaqa kee tokko ittee irraa funaannattee isan booda kaansel gootee dhiisuu dandeessa hin barbaadde yoo nigdi baankii baastee ta'e darbitee awaash baankii baafachuu dandeessa darbitee sinqee baankii darbitee oromiyaa baankii waan barbaadde banachuu dandeessaa jechuudha kanaaf namoonni baay'een ani irruman gasha malee maallaqni kiyya iddoo jiru hin beeku meeqa akka ta'e hin beeku yoo ta'e yaadda'inaa jechuudha akkasuma immoo namni na jalaa gatee jira waa hedduu jettanii kan yaaddoftan yaaddoo tokkitti wanta tokko hin qabu jechuudha maaliif anatu ofii koo argeera fakkeenyaaf ani waggaa baay'ee gara waggaa 9 ol irra banee man xiqqoo birrii xiqqooshii tokko irra kaahee irraa deebisees irra hin galchine maallaqa jechuudha akkaawuntii sanas hin fuune gaafa baankii dhaqee birrii irraa naa baasu birrii irraa naa baasanii maallaqa kiyya naa kennanii xiqqoon irratti hafe akkaawuntii kana deebistee bantamoo inaktiiv ta'ee waan jiru akkaawuntii kana deebistee banattamoo
cuftee kabraa banattaa naan jedhan. Ani akkaawuntii sana garuu nama sana harkaa fuudhuu waan hin barbaanneef yookiin immoo nama sanatti illee mul'achuu waan hin barbaanneef akkaawuntii sana kaansel godheen akkaawuntii an biraa baafadhe jechuudha. Isaanuma Nigdi Baankii suuraa lama qofa si barbaachisa. Suuraa lama qofa si barbaachisa. Iddoo teessee baafachuu dandeessa. Naashinaal aadiitiin baafachuu dandeessa. Paaspoortii an baafachuu dandeessa. Mattaawaqaatiinis baafachuu dandeessa. Amma ispeeshaal keessumaa naashinaal aadii fayyadamaa jiru jechuudha namoonni baay'een. Amma kan nama fayyadu biyya keessatti naashinaal aadii akkuma biyya Arabaatti iqaamaa jennu sana iqaama beektu miti. Waan iqaama fakkaatu tokko hin ejjetamu biyya kanatti akkastu ejjetama jechuudha. Amma suuraan sana bira hin jiru malee sinii fida ture. Suuraan sun bira hin jiru bakka biraa jira jechuudha. Sinittiin argisiisa. Naashinaal aadii baafatta isaan fayyadamta jechuudha. Akkasuma immoo gaaffilee namoonni baay'een odeessan irratti jechuudha. Waa'ee akkaawuntii irratti eengaddas deebitanii na gaafatanii jirtu. Maallaqa koo qabadhee yoon gale gabaa gurraacha irratti sharafachuu nan danda'a isa jedhu irratti ani akka sirriimatti kanan sinitti immoo sharafamuu hin danda'u. Garuu viidiyoo hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan gaaffii tokkollee hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo too hin gaafati gaaffii keessa deebitanii gaafattu jechuudha. Kanaafuu achumatti sharafadhaa koottaa. Achumatti sharafadhaa koottaa. Baankiin tokko eeyyamee jira. Gabaa gurraacha baankiin sun garuu xiqqoo giddu galeessa jechuudha. Akka gabaa gurraachaas miti akka baankiis miti malee eeyyamameetiin jira jechuudha. Garuu immoo isuma achumatti sharafattanii dhuftan isinii wayyaa jechuudha. Namoota baay'eetu irra deddeebitanii waan gaaffii kana na gaafattaniif jechuudha. Akkasuma immoo gaaffilee adda addaa kan na gaafachuu barbaadan na gaafachuu dandeessu isinii deebisuu nan danda'a jechuudha. Obboleewwan kiyya akkanatti na jajjabeessuu keessan immoo hedduu tokko gammadee hedduu tokko waa akkamitti akka gammadee illee ibsuu hin danda'u jechuudha. Darbee immoo kaleessaa kufaansi qabeera moo abee maaliifidha? Waa'ee sharafaa irratti yeroo naasoo wayyoo ashaangulliitii boochaa fa'aa kan keessan jirtu jechuudha. Maaliif sagaleen kee jijjiirame qilleensi biyyaa nama jijjiira yaa argitanii amma gugurraacha hin jira jechuudha. Akka gaafa duraa miti xiqqoo garuu galata waaqayyo baay'ee fayyaan qaba. Baay'ee tokko namatti tola qilleensi biyya ofii jechuudha. Hedduu namatti tola. Kanaafuu waan qabdan hojjetadhaa gara biyya keessaniitti shit jedha dafaatii isinii jedha achuman taa'ina. Hin gaha waan hundiyyuu ni ga'a jechuudha. Wanti achi taa'amee nama sodaachisu dura wayyoo namni jiraachuu hin danda'u asin adeemina booda achi deebitu mindaruu mintarso namni sobee masi sodaachisa waan ta'eef hojjetadhaa dafaatii gara biyya keessaniitti gala shaajedhaa. Irra bubbuufadhaa arfaasaan yeroodhaan hafti waan ta'eef arfaasaa keessan irra bubbuufadhaa isinii jedha boleetan qaalii kiyyaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti immoo nagaan naa turaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.